kaboodaa kana akkanumatti biraa deemti wanni hiikulleen hin jiru. Haraam keessa jira waan ta'eef. Nikaahni nikaarraan hinuun hidhamu waan ta'eef jaartii namaa namni asiyaameetuma nikaahan hidhadha yoo jeeni ta'an ta'u. Hiikkaan barbaachisuu qaadiin barbaachisuu kana darsa guuratteetuma biraa deemti qaama hojii jirtu kana. Daddaffitti ammuma yeroo deebisaa kana dhageessa. Akkuma isiin badii seentutti gurbaanis badii seene. Duraan heerumtee abbaan manaa sun si hiikee akkamitti si hiike jee gaafachuu qaba. Dirqama isarra jiru kunis. Nikaaha ofirran tursiisina. Yoo wal diddaan hin jiraatin yoo walitti dhufuun keessan mijaawaa ta'e sun akka feetan. Wal loltanii wal diddanii adda muramtanii biyya adda guurattan hoggusuma ofirraa hiika. Amata 5 nikaaha isaatiin ta'e amata 10 eegatta yaani wanni jedhamu kun dogoggora guddaa balaa guddaa. Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان كوجمتوتا dhaggeeffattoota raadiyoo Nuurul Hudaa alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhiyaannee jirra. Hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiyeessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Sheek Jamaal Baddeessaati. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa Iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 895. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dhaggeeffattoota keenya bakkuma jirtan hundatti assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Qabannee dhihaannee jirraa galmee lakkoofsa 895ffaa riqicha sunnaadha. Iyyannoo tokkoffaadha. Ka gaafatee barataadha. Gurbaa muslimaa tokko barataa yuunivarsiitiiti. Intala takka filatee wal tahanii walitti haasawanii warra isaaniitiin gayatanii bultii ijaaruu yaadan. Akkuma nama kamiittu warri isaanii ni didan. Warri lachuu ka isaatis ka isiitis jaa gurbaan. Barnoota keessan fixxan malee hin ta'uu jedhanii nurratti jajjabeessan jedha. Duuba karaa mana murtii shari'aallee deemuu yaanne san duratti gorsaa fi qajeelfama dhaamsa waan nuun jettan isinirraa dhaggeeffatuu feenaa warra ajaja warraa didanii irraan tarkaanfatanii deemuun kun hayyama maanii tahaayii jedhe. Maal nu dhaamtan maal nu murteessitan jee naquulu billaahi tawfiiq. Dura dursoonni barbaachisu seera islaamaa keessatti nikaahni waliyyiidhaan tahaa waliyyiin barbaachisaadha jechuudha. Ulaagaa sharxiiwwan nikaaharraa ta'e tokko waliyyiidha. Waliyyiin malee nikaahni hin ta'u jechaan ifaan ifatti nabii keenya irraa sallallahu alaihi wasallam himamee jira. Kun akkasitti eegatamuu qabaa beekamuu qaba. Sanumaa wajji waliyyiin yoo intala isaa takkaa'uu ta isaa dhalatte haa taatu ta guddise haa taatu ajaja isaa jala jirtu heeruma yoo dhowwu rakkoo shari'aadhaa qabatamaa waan as kennu yoon qabaatin sababii ittiin dhowwe yoon qabaatin ta shari'aan beeytu jechuudha. Akkanumatti yaada isaarraa shalaggii sammuu isaarraa kaasee waan akkasii gootan malee heerumtan waan akkasii barnoota fixxan malee heerumtan takkaa'u akkas taatan malee jee ulaagaa adda addaa ofumaa lafa kaayee yoo dhowwe namni isii haasawatee fuudhuu barbaadu sun kufuu nama isii walqixaa nama isii walgitu kadiin qabu kabajaa qabu tahee yoo argame dhoowwuu hin danda'u.
abbaan obboleeyyan waliyyiin isii heeruma dhoowwuun sirrii miti. Cadlii jedhama baaditti ciinii fi daaditti cadlii falaa tacdulu an yankihna azwaajahunna yaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala heerumuun dhoowwinaa dubartoota kee ijoollee teeysan jedha. Mancul mar'a min attazwiij bikufuu'ihaa إذا طلبت ذلك يو سين هيروما بربات نمي ويسون نما خبجا قبو خدين قبو كولاغا إسلاما قوتيوته فدين سي هيروما يوجرات إني فودا فدين يوجرات ورغب كل واحد منهما في صاحبه إني سي كجيلي سيني سكجيلتي إني سي تهي سيني ساتانان دورا رابچون إن هيا مموراف وراف دورا رابچون إن هيرومين إن تلانجچون دووات شريعة دين تو إسان دو yoo namtichi rakkoo diin qabaate malee akkuma reefu hinnetti. Kanatu barbaachisaa wanni amma himame kun warri isaanii barnoota fixan malee takka dalagaa argattan malee takka mindaa argattan malee jedhanii ulaagaa itti kaa'uun sun sirriidhaa miti. Bal wanni isaanirra jiru sharxii barnoota wal ficcisiiftaniin wal fuudhaa jechuun ni danda'a. Fuudhii ammoo hanga dhumaatti barsiisi jedhanii kana ulaagaa lafa kaa'uu ni danda'a. Innis kana qeebaluu dirqama qaba. Tanaaf kun waan diin keessatti dhoowwame balaaleffatamaadha. Hiree dubaraa dhufte ijoollee dhufte dhoowwuun deebisuun garee naa haa dalayduufaa jee hanga galii akkasii galchitutti heerumtu jee takkaa'uu naa haa daldaltu jee takkaa'uu biyya alaa deemtee naa haa dalaytu jee takkaa'uu waan adda addaa araaqiila takkaa'uu gufuulee ilmaan isaa ijoollee dubaraa isaa dura tarreeyse bultii isaanii isaan dhoowwuun dogoggora guddaadha. Dogoggora shari'aan dhoowwiterraayi. Tanaaf abboonni waliyyoonni rabbi sodaatanii carraa ilmaan isaanii haa banani hulaa irraa haa bananii haa heerumsiisanii dirqama isaanii bakkaan haa ga'anii jenneeti jajjabeessinee yaadachiifna. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa falaa tacduluuhunna hin dhoowwinaa heeruman dhoowwinaa jedha. Abbootatti dubbate abboota dubaraatti dubbate heerumsiisaa heeruman dhoowwinaa namni ulaagaa guutu kadiin qabu dhufnaan maarii irraa fuudhaa nikaahidhaa fi itti kennaa jedha. Nabiin keenyalleen sallallahu alaihi wasallam idhaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawwijuhu wa illaa takun fil ardi fitnatun wa fasaadun kabiir. Namni diin isaatii fi haala isaa haala amala isaa jaalattan gaarii qabu yoo isinitti dhufe intala teessan qaadhimate manguddoo ergate isin gaafate fazawwijuhu gamaa gaman allaalinaa itti heerumsiisaa itti kennaa jedha. Kana dalaguu baannaan akkana godhuu baannaan kennuu yoo diddan yoo ulaagaa adda addaa tarreessitan taate barattee haa fixxuu mindaa haa argattuu biyya arabaa deemtee galii nuu haa galchituu nuu haa daldaaltuu sanbooda waggaa 5 booda 10 booda jettanii gufuu yoo tarreessitan takun fitnatun fil ardi badiitu lafa keessatti argamaa jedha. Wafasaadun kabiirun balaa hama balaa badii bultiin dhabamtee halaal fageeffamee ilmaan namaa kara badiitti bobba'utu argamaa jedha. Tanaaf yoo waliyyoonni isii abbaan obboleessi namni isirraa itti gaafatamaadha intala heerumsiituu dide maaltu taha jennaan maaltu barbaachisaa فإن امتنع عن ذلك نبه إلى وجوب مراعاة جانب موليته نيادة چيسن نغرسن أباسن تكاو أبوليسسن نما أمريسي أركا قبوسن اتقافة ممان كفول ربي تسقافة چيسا واني كندر كمكيتي راوت جيني خرا منقودو خرا علماء خرا إماماتين يادة چيسون برباچي ساتا فإن أصر على الامتناع يو اتمفوفي دي مرامتا كيات دوئتين أرغمان هيرمت خجو تاتي سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربة أنغون سن الرافو دمتي شريان أنغو وليوما سن الرافو تجرتي نما اتيانو تو انت لمجي يو سن هيروم سيسا جيچو فرأي سير راكته هاگار أبانتي أنغو دفت جانينت خرا نما اتيانو نمن اتيانو سن كم ينن خدرا أبانا يو أبان ترتيب الرمك نشارما شرياتو يسشارا الجد أكاكو أبا أباتي دبرتي أنغون سن Abbaa titesan itti dhiisaniituma abbaa isaatiin jaarsan jaarsa miqiyyoo akaakiyyee ta'uun ulamaa'iin namoonni gandaa haya warri gurbaa isa dhiisaa isinummaan nikaa nuu hidhaa akaakoo jedhaniin haya jee akaakoon nikaa hidhaa dubbiin dhumte angoon gama isaa dabartee jirti shari'at dabarse nama sadarkaa sadaffaatti nama guddaa heerumee ilmoo qabu yoo taate namni heerumu sun ilmoo isittu waliyyii ta'a
tokkoffaan abbaa isiiti isarraa yoo dabarte akaakoodha abbaa abbaati itti aanee ilma itti aanee haaya xixiqqoo heerumtu tana abbaa isii akaakoo isii summa laa shaqiiq sadarkaa sadaffatti obboleessa abbaan hin heerumsiisu jee du'eetiin dabra malee waan akkanaa gootan malee waan akkanaa birdilibsii diidan fiddan malee takkaa'uu qarshii 100,000 hanganaa fiddan malee takkaa'uu biyya arabaa deemtee waggaa hanganaa naa dalaytu malee takkaa'uu yuunivarsiitii irraa eebbifamtee hojii qabattee waggaa hanganaa mindaa na nyaachiftu malee abadan hin heerumtu yoo jee abbaa isaatti ol dabranii akkuma amma jenne akaakoo nikaa godha isa itti dhiisanii nikaa godhanii dubbiin dhumte guutamte akaakoon hin jiru yoo obboleessisii kaadha abbaan tokko tiru asii amaneetuma kana manguddoo fi ulamaa'ii fi warra gandaattu tansiiqa waan kana mijjeessa jechuudha. Abbaa itti dhiisanii ati deema akkuma loltetti jedhanii obboleessisii kaadha abbaan tokko nikaa godhe isuma nikaa godhaa dubbiin guutamte. Bakka sun hin jirretti yoo ammas alaa kuleebiin obboleessa abbaan tokko kaadha abbaan tokko tiruu yoo hin jiraatin ka abbaan tokko kaadha biroo yaamanii ati isatti dabartan go. Bakka sunis hin jirretti yoo summaa banaa'u eegas ilmaan obboleessaa tiruu ilmaan obboleessaa abbaanii akkasi gad dabartee jechuudha. Eegas adeerran isitti achi dabartee jechuudha. Eegas ilmaan adeerraniitti dabartee jechuudha. Sadarkaan kanaan deemtii waliyyummaan isii heerumsiisuun kun hundinuu yoo didamee akkuma reefu iyyannoo irratti tuqametti karaa mana murtii shari'aa deemanii wal fuudhuu fi walitti heerumuu ni danda'anii jechuudha. Asumaan abboonni waliyyoonni amrii namni diin qabu kabajaa qabu hayaa qabu oguu isinitti dhufe akka heerumsiiftan isin yaadachiifna wabillaahi tawfiiq. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 892 gaafattuudha. Takkaa'uu iyyattuudha. Biyya alaa turte walumatti gabaabsinaa. Biyya alaa sanitti qilleensumarraan nama wal baranii nama dhiiraatiin wal bareeyyetti isimajjaa. Kara warraa dubbii geessiteet eega waltaan booda nikaa hidhanii fi akkasumatti bultii ijaaranii isiin biyyatti deebite inni biyya alaatti hafe koottuu biyya alaa tanatti as deebi'anii deebi'uu dide jetti. Isaan immoo biyyatti galuu isa gaafattee inni sanni dide akkasitti hiikaa osoo irra gaafachaa jirtu hiikus ni dide qabeenya naa deebisii naan jee jetti. Qabeenya wahiillee hanga tokko siifin deebisa jecha irrattis wal dubbannee sanis didee jetti. Tanumaaf tana jidduu akkuma inni hiikaa didee jirutti namuma tokko gaafattee akkatti rakkoo akkanarra waliin jirraa bar jennaan namni sun nama wallaalaa omaan beeyne nama diin irraa waa quba qabuu miti akka himama mul'atutti nikaahni fagoorraa bilbilaan takkaa'uu qilleensarraan godhamu hin jiru. Ati heeruma kee itti fufii namticha bilbila isaa ofirraa cufii haasawa isaa dhaabii namni sun. Akkasitti ofirraa bilbila isaa hazrii gootee cuftee nama biroo heerumtee jechuudha. Haaya ka biroo heerumee jetti. Ilmaan wajji horree ilmaan lama harkannee jetti. Ka duraa san akkuma ofirraa cuftetti dhiifte. Inni isiin hiinee qaadiillee dhayxeen hiikkannee waa takkallee hongoon. Ammas ka biroo gaafatteetuma namuma akkanumatti deemu gaafannaan dubbiin tiyyatuun akkanaa bareennaan ka duraa sun eega isin hiikin ati jaartii namaati nikaarraan nikaa hidhattee balaan buute jeen kun. Badiin tee daangaa dabarte ati waa lafan hambifnee jeen. Ka duraa sanitti deebitee dubbiin isii dheertuudha walumaa gabaabsina. Nahii kennaan sunis ni didee qabeenya siifin kennaa nahii kenna heerumillee naan ni didee furmaanni kiyya akkam tahaa jetti. Kun balaa guddaadha. Badii gurguddoo seentee jirti intalti tun. Yaa intala islaamaa badii guddoo daangaa hin qabne dalayteetti. فقد ارتكبت خطأ كبيرا وإثما عظيما بزواجك الثاني على زواج الأول. وللران هيرمتي نكاح لما وللران قدتي بلتي لما وللران جارتي بلا قد سنتت سيفي فكاتون نتي تبيرو اللي نكاح درالا فسني دنتا دبني نو مخرا دي مغافتني أكنا بر يعني ودما ديم تكبه كان نما الدم باسن أكنا يعني بر يعني أبا فدي بيكا فدي واتو عالم فدي واتو نكاح نكاح انجرو يچون دندو هيكو زندندو شيخ شريف آتو نكاح هيكون دندو قادي من مرتي شريعيو تيملي أبا منا كنكاح هركاكا بسيو تي والمين كنوالي نكاح نيكم علماء نسي كون دندش خنافة بدي قدو دلائيتي بلتران بلتي جارتي نكاح ران نكاح هدتي وسو جارتي نما تاتي جرتو جار سبيرو سينتي بلا قدار دچي ربي بلليسيتي دين چبسيتي سيفي فكاتو نتي هنتنو خناف
warri heerume yooma rakkoo hin qabu siin jee sun illee dachii balleessi atis akkamitti nama garte waa gaafatta nama qaadiin ta'in nama caaliman ta'in nama wallaala gaafattee duraanuu irratti jirta nama sababaa barbaadun nama akkasii nama karaa deemu waa gaafataa akkas jeejeetuma itti fufaa gaafachuu baattullee ittuma deemta jechuuti karuma fedhiin isin oofte yaa'aa jirtanii jechuudha. Tanaaf namni gaafatte sun nama nikaaha ibsuu danda'ullee miti ka hiikuu danda'ullee miti sii himuun isaa akkuma waan siin himiniiti walittuu tokkuma. Shari'aan islaamaa hiikkaa nikaahaa jaarsa harka keessa. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam innama xalaaqu liman akhadha bisaaq rawaahu ibnu maajah. Abbaa harkaa qabu santu nikaaha hiikuu dandayaa. Jaartii harka isii qabeenyu harkaa qaba jaarsa isiiti. فجعل الطلاق إلى الأزواج دون غيرهم أبان سيه كندندو بوليس سيه كندندو أبان قربا هي كندندو أبان فديو هي كندندو إنه هي كاجار سيه قربا سيه فودسان كوهيج مذهبون ده تولي قال إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج أبا سيه فود كيتك أنانيو بولتي ساتاتي وجيجراتو سنتو نكاهي كودندياج عمر بن الخطاب رضي الله عنه تناف ربين سبحانه وتعالى واي كنا وجود بتو جارستك أبا منات تركس واي هكذا إرمد الدبنا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن إسام فوتني دبرتوت إيجز يو إسان هيتنجي نمد إيرا أبا منا جارست دبت إسيا ور أمنتن نموني ديرا أبوتين بلتي إذا نكحتم وقوفوتا المؤمنات دبرتوت مؤمنا ثم طلقتموهن يغسي وقو إسان هيتنيج فأضاف الله الطلاق للناكح فيكون الطلاق بيده كفودت هي كاير كسيج رب سبحانه وتعالى أتي كفوت وقو هيت وقو جمال جج أبا منات هيكا حركاك أبا جج تناف انتلتي نكاح ولدران هدت nikaani isii kaboodaa hin jiru ka duraasan namticha ofirraa hiite namticha ofirraa hiisiftee yoo xixiqqaatitti hiikkattee akkasitti turtee iddaa isii baate kabiroo heerumuu dandeessi. Kaboodaa kana akkanumatti biraa deemti wanni hiikulleen hin jiru. Haraam keessa jira waan ta'eef nikaani nikaarraan hinuun hidhamu waan ta'eef jaartii namaa namni asiyaameetuma nikaan hidhadha yoo jeeni ta'an ta'u. Hiikkaan barbaachisuu qaadiin barbaachisuu kana darsa guuratteetuma biraa deemti kaama hojii jirtu kana. Daddaffitti ammuma yeroo deebisaa kana dhageessa. Maaliif duraanuun hidhamne jechuun nikaan. Hiikkaa wanni jedhamu kun yoo nikaahni jiraate sanboodarra dhufa jechuudha. Kan amma walumatti dhufanii hojii jiraatanii oduma nam tokko karaa deemuu wallaalaa tokkorraa ishaaraa fudhatanii kun badii guddaadha. Akkuma isiin badii seentutti gurbaanis badii seene. Duraan heerumtee abbaan manaa sun si hiikee akkamitti si hiike jee gaafachuu qaba. Dirqama isarra jiru kunis. Yoom si hiike akkamitti si hiike. Nama tokko bargaafannaan nikaan qabdu naan jellaa akkasittiin ta'u deem qaadii dhaqee hiikkadhu deem manguddoodhaan isarraa hiikkadhu waraqaa teeta hiikkaa qulqullummaa kee nu garsiisi sanbooda iddaa lakkaawwadhu namni bultii ijaaruu deemu akkasitti adda baafate jechuudha. Horii isaan hin taatu. Homa isiin jette qabattee horii isaa isii akkas naan jee isii akkas naan jeenis uzrii siin taatu deebisaa siin taatu fuula rabbitti. Kanaaf hatattamaan kaboodaa kana biraa deemtee isii fi fakkaattonni warri heeruman hundinuu ka hiikkaan barbaanne ka waa takkan jenne kaatee karaa seentee ka duraarraa tole jiru hiikkattee didu shari'aan furmaata waa hundaa lafa keessa qaaditti hiikkattee sanbooda iddaa isii lakkaawwattee sanbooda abbaa feete heerumuu dandeessii jechuudha. Badii gurguddoo waan seenteef akkaan toobachuudhaan wajji. Toobaa guddoo haalaan guddoo heddummeessuudhaan wajji. Kun badii gurguddaa yeroo hedduu bakka adda addaatti keessaa warri jaarsaa jaartiin adda bahee zamana dheeraa usee ta'u. Nikaaha ofirratti dhiisanii usanii taa'uun sun dogoggora guddaadha. Eega abbaa manaatiin gargar deemne amata 5 amata 7 amata kun dogoggora hamaa dogoggora akkanaatti nama fidu. Nikaaha ofirran tursiisina. Yoo wal diddaan hin jiraatin yoo walitti dhufuun keessan mijaawaa ta'e sun akka feetan. Wal loltanii wal diddanii adda muramtanii biyya adda guurattan hoggusuma ofirraa hiika. Amata 5 nikaaha isaatiin ta'e amata 10 eegaddayaan wanni jedhamu kun dogoggora guddaa balaa guddaa. Gaafa hiree wahii sii dhufte nikaahni ture sun homaan qabu jetteetuma ufumaa murteeffattee ufumaa fatwaa muftii taatee ufii gootee takkaa'uun ummaan karaa deemu amata 10 homaa siin kennine masruufa naan kennine nikaahni isaatu hin jiru jeetuma akkanumatti horii isaadhaan rakkoo akka himnee tana seentan. Nikaahni wal lolanii zamana dheeraa adda turuudhaan hin hiikamu. Nikaahni masruufa
isii dhoowwachuudhaan hin hiikamu. Isii dararee isii miidhuudhaan hin hiikamu. Wama takka illee nuun hiikamu nikaan. Abbaan nikaa afaanii qabu sun jaarsi sun abbaan manaa hiikuudhaan hiikama. Yoo inni dide mana murtii shari'aa dhaqanii ofirraa hiikuudhaan hiikama. Amata 10 agabuu taa'uun illee nikaan hin hiikamu. Kun akkasii beekamuu qaba. Nama zallamuun hin jiru. Nikaan wal zallamuun namni dhiiraallee waltinnaan hiikee geggeessutu dirqama isaati. Sin hiikuu nikaa kiyya qabrittiin galtajee kan intala namaa waggaa meeqa amata meeqa dararu. Kunis badii guddoo seenee jira. Rabbii wal dhabee jira. Islaamummaa isaa cabsee jira jechuudha. Amma intalti tun haa deemtu jennee ijoolleen isii lameen ijoollema isaa abbaa manaa kanaa jedhamti. Ijoollee sagaggaalummaan jedhamtu. Maaliif nikaaha godhanne jechatti yaadan waan ta'eef wallaala isaaniitii wajji nikaahni sun akka waan nikaaha itti fakkaate tanaaf ijoollee irratti hin assaru. Takkaa'uu miidhaa ijoollee irra fiduun qabu. Isaanuma dogoggore malee jechuudha. Ijoolleen tama abbaa kanaatti. Deemtee akkasitti yoo gurbaan hiike tolee yoo dide kana mana murtii shari'aatiin uf qulqulleessitee yoo feete amma kaboodaa kana biraanii deemti jenne homaa walitti hin qabani. Ka duraa sanitti deebi'uu dandeessi ni dandeessi. Yoo isaan duraanuu wal lolte itti deebi'uun fedhiyyoo na hiiki jettiin. Yoo dide waa kennitee fiiti hul'ii qabeenya hanganan sii kennaa kanarratti na hiiki jettiin. Sunis yoo didame qaadii dhayxeeti fasxii ofirraa hiiti. Sanbooda iddaa isii xaaraa 3 xurii 3 ni eeggatti. Yoo feete haarawatti eega iddaan dhume namticha lammaffaa kana nikaahaa fi maharii fi akka nama alagaa homaa walitti hin qabnetti haarawatti nikaa hidhatee fuudhuu danda'a jechuudha. Warra isiittu isatti heerumsiisaa jechuudha. Gurbaa boodaa kana eega ka duraa hiiki eega iddaa fixatti haarawatti akka nama alagaa har'a wal fuudhutti maharii haarawa fidee warra isii dubbisee nikaa hidhatee fuudhuu danda'a jechuudha. Amma diddee akkanumatti ka boodaa kanaa wajji yoo itti fufte badii dalagaa jirtii jechuudha. Dubbiin akkanaa dubbii walxaxaa rakkisaa fi dubbii ulfaataadha. Waan bultii fakkaatu. Waan zamana dheeraa umrii guutuu namaa wajji turu. Ka hormaanni ilmaan ilmaanii sanyiin namaa karaa saniin deemtu keessatti of eeggannoo jajjabduu godha. Waa'ee hiikaa sirritti qoradhaa intala heerumte takka fuudhuun duratti. Hiikamuu isii sirritti qoradha. Nikaa irraa walitti kijibanii ani eegana hiikee waggaa hanganaa anjaarsa kiyyanarraa du'e kijiba adda addaa. Ka boodaa eega nikaa hin hidhame jaartitiyya heerume jee as bahu hedduu garree jechuudha. Waan akkanaarraa rabbi sodaattanii waan umrii jiruu guutuu wajji jiraattan waajiba gurguddaa hanga gaaraa ga'u ka islaamummaan seera guutuu itti kenniti. Waa'ee nikaahaa, waa'ee hiikaa, waa'ee fuudhaa heerumaa sirritti qixa sirriitiin osoo bitaa mirga hin jallanne shari'a irratti akka oofattan akka deemtan ulamaa'ii akka gaafattan halaal qofarratti gabaabbattanii haraam irraa akka fagaattan jajjabeessinee dhaamsa isinii dabarsinaa. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله شيخ كينيا كبجمع في جالتما شيخ جمال بديسة ربي نسن الرها جالته بكم سرام بكم سسني هذا بلوسنين جن سجنتان الرافق بفن هنغنما hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة